Akkam jirtu barattoota yeroo darbanitti barnoota saayinsii waliigalaa kan kutaa 8ffaa barnoota isaa waliin ilaalaa turre. Ibsisaa chaanaalii keenya keessa jira, warreen hin ilaalle achirraa ilaaluu dandeessu. Har'a immoo gaaffii qormaata ministirii irratti ba'an akkasumas illee qormaata moodelaa fi gaaffii shaakalaa waliin ni hojjenna jechuudha. Gaaffilee qormaata ministirii, gaaffilee shaakalaa akkasuma qormaata moodelaa adda addaa waliin hojjenna jechuudha barnoota keenya har'a irratti. Egaa kutaa har'a irratti saayinsii waliigalaa kutaa 8ffaa gaaffilee kan boqonnaa 4 keessaa ba'an ilaalla jechuudha. Boqonnaa 4 keessaa gaaffilee qormaata ministirii akkasuma qormaata moodelaa irratti ba'an ni ilaalla jechuudha. Gaaffii tokkoffaarra yeroo eegallu dhukkubni cufamuu daandii xannacha zayitaan dhufu kami jedha. A. Fanxoo. B. Cittoo. C. Finniisa. D. Baarillee jedha. Egaa asitti kan gaafatamne cufamuu xannacha zayitaadhaan kan dhufudha jechuudha. Cufamuu xannacha zayitaadhaan kan dhufu finniisadha jechuudha. Finnisni xannachi zayitaa yeroo cufamu finnisni nurratti ba'a jechuudha. Akka fuula keenya irratti faa finnisni ba'u xannachi zayitaa yeroo cufamudha jechuudha. Yeroo sana finnisatu nu qaba. Sababni isaa makaan seebamii dhukkee fi xurii ujummoo xannachaa zayitaa cufuun seebamiin gogaa gubbaatti akka hin baane ittifamudha jechuudha. Sababni xannachi yeroo cufamu finnisni nu qabatuuf maalla jechuudha. Makaan seebamii dhukkee fi xurii ujummoo xannacha zayitaa cufuun seebamii gogaa gubbaatti akka hin baane ittisuudha jechuudha. Kanaaf yeroo kana finnisni nurratti ba'a jechuudha. Gaaffiin lammaffaa dhukkuboota gogaa keessaa kan vaayirasiin dhufu kami jedha. A. Ho'ichoo. B. Kaansarii. C. Gifira. D. Eedsii jedha. Asitti kan gaafatamne tokko dhukkuba gogaa ta'uu qaba jechuudha. Dhukkuba gogaa ta'e kan vaayirasiidhaan dhufudha jechuudha. Aan dhukkuba gogaadha. Dhukkuba gogaa ta'e aarra kan jiru kun ho'ichoodha. Ho'ichoon dhukkuba gogaadha. Garuu vaayirasiidhaan dhufa osoo hin taane fangasiidhaan dhufa jechuudha. Ho'ichoo kan jennu kun fangasiidhaan dhufa malee vaayirasiidhaan miti. Kanaafiyyuu A ta'uu hin danda'u. Kaansariin immoo yeroo seelonni keenya hamma barbaadamuun olitti wal oomishanidha jechuudha. Caan gifiradha. Daan eedsiidha. Eedsiin dhukkuba vaayirasiidhaan dhufudha. Garuu immoo kan asitti gaafatamne dhukkuba gogaadha jechuudha. Eedsiin dhukkuba vaayirasiidhaan dhufu yoo ta'e garuu dhukkuba gogaa miti jechuudha. Kanaafiyyuu deebiin gifira ta'a jechuudha. Sababni isaa gifirri sababa vaayirasii paaraamaayoksii yookiin RNA vaayirus jedhamuun dhufa jechuudha. Kanaafiyyuu deebiinsaa gifira ta'a jechuudha. Gaaffiin sadaffaa faayidaa sirna intagumantarii kan ta'e kami jedha. A. Yeroo qorraa ho'a qusachuuf. B. Yeroo ho'i dabalu xiqqeessuuf. C. Qaamarraa balaa ittisuuf. D. Hunduu deebiidha jedha. Egaa sirni intagumantarii faayidaan isaa maal jennee ilaallee turre. Kan barnoota yeroo darbee keenya irratti akka waliin ilaallee turretti sirni intagumantarii kun yeroo qorraa ho'a qusachuuf qaamni keenya ho'a qaama keessa jiru akka hin baasne, akka gara alaatti hin baasne ho'a qaama keenya keessatti qusachuudhaan nu gargaara. Akkasuma yeroo ho'i dabalu immoo xiqqeessuuf qaamni keenya yeroo ho'i isaa dabalu tempireecharri qaama keenyaa dhaabbataadha jenneerra. Digirii dhaabbataa digirii seelsheesii dhaabbataadha jechuudha. Ho'inni qaama keenyaa kan inni qabu yeroo digirii sanarra darbee ol ka'u yookiin gadi bu'u dhukkuboota nutti fiduu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu sirni intagumantarii kun immoo qaamni keenya tempireecharri isaa akka ol hin kaane yookiin akka gadi hin buune tempireechara dhaabbataarra kaa'uu qaba jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo qorraa ho'a qusatee ho'i qaama keenya akka inni hin hir'anne godha. Yeroo ho'aa immoo akka qaamni keenya baay'ee ho'ee dhukkubni hin qabanneen deebi'ee qorrisiisu. Kana jechuun immoo yeroo ho'i dabalu ni xiqqeessaa jedhu jechuudha. Tempireechara yeroo ho'i dabalu ni xiqqeessaa jechuudha. Karaa kamiin xiqqeessuu danda'a? Fakkeenyaaf karaa dafqaadhaan yeroo qaamni keenya keessi qaama keenya yeroo ho'utti karaa dafqaadhaan fayyadamuudhaan ho'a qaama keenya keessa jiru ittisuuf ni gargaara.
akkasuma qaamarraallee balaa ittisuuf ni gargaara jechuudha. Caasaa sirna dookumantarii gogaa yoo ilaalle gogaan qaama keenyarraa balaa ittisuuf paatoojinoonni qaama keenya keessa akka hin seenne yookiin baakteeriyoonni dhukkuba qabsiisuu danda'an jarmoonni adda addaa akka gara qaama keenya keessa seenanii dhukkuba nu qabsiisuu hin dandeenye nu gargaaru. Akkasumallee balaa ittisuuf yeroo jedhu balaa gogaan qaama keenyarra uffifamee jiru kun balaa adda addaa nurraa ittisuu danda'a. Kanaafiyyuu akka kanatti wantoota adda addaa qaamarraa balaa ittisuuf ni fayyada. Kanaafiyyuu deebiin daa hunda ta'a jechuudha. Hundi deebii ta'uu danda'a. Gaafiin arfaffaa amala addaa seelota maashaa kan ta'e kam jedha. A. Caasaa maayofilaamentii qabu. B. Dandeettii kottoonfachuu fi diriirfachuu qabu. C. Faayibaroota maashaa irraa ijaaramu. D. Hunduu deebiidha jedha. Amala addaa seelii maashaa jennee akka barannee turretti maalidha jechuudha. Amaloonni addaa seelii maashaa seelonni maashaa kun faayibaroota maashaa irraa ijaaramu jechuudha. Faayibaroota maashaa irraa ijaaramu. Faayibaroonni maashaa kun immoo dandeettii kottoonfachuuf diriirfachuu qaama keenya maashaa keenyaaf kennu jechuudha. Asirraa akka ilaaluu dandeenyu tishuuleen maashaa seelota qaqallatanii dheeratan faayibaroota maashaa jedhaman irraa ijaaraman jechuudha. Tishuuleen maashaa keenya seelota qaqallatanii dheeratan kan faayibaroota maashaa jedhaman irraa ijaaraman jechuudha. Amalli addaa faayibaroonni kun qaban immoo dandeettii kottoonfachuu fi diriirfachuu qabaachuu isaaniiti jechuudha. Dandeettii diriirfachuu fi kottoonfachuu ni qabu jechuudha. Sababni dandeettii kanaa immoo caasaa maayofilaamentii jedhamu seelii keessaa qabaachuudha jechuudha. Caasaan maayofilaamentii kun maal godha jechuudha? Maashaa keenyaaf dandeettii kottoonfachuuf diriirfachuu akka argatu godhu jechuudha. Maashaan keenya dandeettii diriirfachuuf kottoonfachuu akka argatu godhu. Kanaafiyyuu deebiin asittis hundadha jechuudha. Hundi deebii ta'uu danda'a. Gaafiin shanaffaan maashaa fedhii kan ta'e kami jedha. A. Maashaa lafee dugdaa. B. Maashaa quba harkaa. C. Maashaa lafee mo'oo. D. Hunduu deebiidha jedha. Maashaalee akka ilaallee turre maashaa lafee, maashaa injichaa, maashaa onnee jennee ilaalaa turre jechuudha. Yeroo sanarratti maashaa fedhii kan ta'e isa kamidha jennee ilaallee turre jechuudha. Maashaa lafeedha jechuudha. Maashaan lafee maashaa fedhiidha jechuudha. Maaliif yeroo barbaannutti sochoosuu dandeenya. Yeroo barbaannutti sochoosuu, diriirfachuu, kottoonfachuu dandeenya lafee keenyatti fayyadamne jechuun nutu hoogganaa jechuudha. Lafeen keenya akkamitti akka socho'u nutu hooggana jechuudha. Garuu fakkeenyaaf kan maashaa onnee yoo fudhanne maashaan onnee yeroo ofiisaatti onneen yeroo onneen dhaasutti maashaan sun ofiisaa diriirfatee kottoonfata malee nun yeroo kanatti diriirfadhu yeroo kanatti kottoonfadhu jennee ajajuu hin dandeenyu jechuudha. Ajaja keenya keessa miti. Kanaafiyyuu isaan maashaa fedhii malee jedhamu jechuudha. Maashaa lafee kana garuu maashaa fedhii jechuu dandeenya jechuudha. Nutu hooggana waan ta'eefi. Maashaa injichaa yookiin maashaa lafee kan jennu kun dalagaa isaanii to'annaa yookiin fedhii keenyaan waan raawwataniif maashaalee fedhii jedhamu jechuudha. Gaaffiin shanaffaan maashaan boqonnaa tokko malee hojjetu kami jedha. A. Maashaa saffaa. B. Maashaa injichaa. C. Maashaa onnee. D. Hunda jedha. Asitti maashaa saffaa, maashaa injichaa, maashaa onnee yeroo jedhu boqonnaa tokko malee kan hojjetu jedha. Boqonnaa tokko malee kan hojjetu kamidha jechuudha? Onnee keenyadha jechuudha. Yeroo hunda kan hojjetu maashaa onneeti jechuudha. Maashaan onnee yeroo hunda ni hojjeta jechuudha. Maashaan onnee hanga namni lubbuun jirutti dadhabinaaf boqonnaa tokko malee yeroo hunda hojjeta jechuudha. Torba faayidaa maashaa kan ta'e kami jedha. A. Ho'a qaamaa dabaluu. B. Sochii qaamaa taasisuu. C. Boca qaamaa eeguu. D. Hunduu deebiidha jedha. Asitti faayidaa maashaa nu gaafate jechuudha. Faayidaan maashaan keenya maal nu fayyaduu danda'a? Ho'a qaamaa dabaluu ni danda'a. Innis maal gochuudhaan ho'a qaama keenyaa dabaluu danda'a? Yeroo qorri nutti qorrutti fakkeenyaaf hollachuudhaan qaamni keenya akka ho'u kan taasisu
tokko maashaa keenyadha jechuudha. Ho'a qaamaa bifa kanaan dabaluu danda'a. Akkasuma sochii qaamaa taasisuu irrattis diriirfannee akka kottoonfannu kan nu godhu maashaa keenyadha jechuudha. Akkasuma boca qaamaa eeguu irrattis kan faayidaa qabu faayidaa maashaa keessaa isa tokkodha jechuudha, boca qaamaa eeguunis. Kanaafiyyuu deebiin hundadha jechuudha. Hunduu deebii ta'uu danda'a. 8 garee dhukkuboota dhaalaan daddarbanii kan ta'e kami jedha? A. Qindoomina dhabuu maashaalee. B. Kaansarii. C. Ucubaa. D. Deebii hin qabu jedha. Asitti maal nu gaafate? Dhukkuboota dhaalaan daddarbanidha jechuudha. Dhukkuboota dhaalaan daddarban keessaa kanneen kana keessaa kamidha jedha jechuudha. Asitti deebiin qindoomina dhabuu maashaaleeti jechuudha. Maaliif deebiin isaa akkana ta'e? Garee dhukkuboota dhaalaan daddarbanii keessaa isa tokko ta'ee qindoomina dhabuu maashaalee kun adeemsa keessatti tarkaanfachuu, liqimsuu fi qindoomina dhabuu maashaaleenii fi akkasuma dandeettii kottoonfannaa maashaalee illee ni dhabamsiisa jechuudha. Kanaafiyyuu deebiin A ta'a jechuudha. Baan kaansariidha. Kaansariin yeroo seelonni keenya baay'inaan wal horan hamma barbaadamuun olitti baay'inaan yeroo qaama keenya keessa seelonni baay'atan kaansarii fidu jechuudha. Kanaafiyyuu isan ta'u kan dhaalaan daddarbu qindoomina dhabuu maashaaleedha. Gaaffiin 9ffaan lafeewwan mataa keetii lakkoofsaan meeqa jedha? A. 1, B. 19, C. 29, D. 39 jedha. Asitti maashaan lafee keenya meeqadha? Kan lafeewwan mataa keenya meeqadha jechuudha? 29 jechuudha. Maaliif 29 ta'a ammaaf tokko hin taane mataan keenya tokkodha jechuu dandeessu jechuudha. Garuu buqqeen mataa keenya kuni buusaatiin walitti hidhamee jira malee wal qabatee akka kubbaa tokko wal qabatee geengoo ta'ee ta'a miti jechuudha. Walitti dhufee wal qabatee walitti buusaatu wal qabsiisee kaa'a malee geengooma tokko miti jechuudha. Lafeewwan 29tu lafee mataa keenya kana uumaa jechuudha. Walitti dhufanii walitti hidhamanii jechuudha. Gaaffiin 10ffaa faayidaa buusaa kan hin taane kami jedha? A. Rigata lafee ittisuu. B. Lafee wal qabsiisuu. C. Lafee bakkatti eeguu. D. Deebii hin qabu jedha. Buusaa kan jennu kun egaa maal fayyada jennee turre? Lafeen keenya yeroo walitti rigatu lafeen kun wal rigatee wal nyaatee akka inni hin caccabne kan gargaaru tokko buusaadha jechuudha. Rigata lafee ni ittisa jechuudha buusaan kuni. Akkasuma lafee lama gidduutti argama jechuudha. Lafeen lama yeroo walitti dhufu lafeen lamaan sun wal rigee akka inni hin caccabne kan gargaaru buusaadha jechuudha. Rigata lafee ittisa. Akkasuma lafee wal qabsiisuuf ni gargaara. Lafee keenya lafeen lama walitti fidee lafeen lamaan sun wal qabatanii akka isaan ta'an kan godhu keessaa tokko buusaadha jechuudha. Akkasuma lafee bakkatti eeguu, lafeen keenya kun bakka isaa gadhiisee akka inni iddoo isaa gadhiisee hin baane kan gargaaru buusaadha jechuudha. Kanaafii asitti kan gaafatamne faayidaa buusaa kan hin taane kamii jedha. Kana hundi isaanii deebii faayidaa buusaadha. Kanaafiyyuu kan deebii hin taane kami, kan faayidaa buusaa hin taane kami kan jedhuuf deebii hin qabu jechuudha. Warri kun hundi isaanii faayidaa buusaa waan ta'aniif. Gaaffiin 11ffaan waa'ee buusaa ilaalchisee kamtu sirriidha jedha. A. Buusaan bakka buusaan jiru hundatti sochiin lafee ni jira. B. Bakka sochiin lafee jiru hundatti buusaan ni jira. C. Buusaan gonkumaa sochii hin taasisne hin jiru. D. Sochiin mormaa buusaa wal qabsiistuudha. Asitti buusaa ilaalchisee kamtu sirriidha jechuudha. Faayidaa buusaa yoo ilaalle asitti bakka sochiin lafeewwanii jirutti buusaan ni jira jechuudha. Sochiin lafeen keenya iddootti socho'an, fakkeenyaaf jilbi keenya ni socho'a. Kanaafiyyuu buusaan bakka sanatti ni argama jechuudha. Qubni harkaa keenya ni socho'a, bakka sanatti buusaan ni argama. Qubni miilaa keenya ni socho'a, bakka sanatti buusaan ni argama jechuudha. Garuu bakka buusaan jiru hundatti sochiin lafeewwanii jira jechuun hin danda'amu jechuudha. Asitti
bakka sochiin lafeewwanii jirutti buusaan ni jira jechuudha. Bakka sochiin lafeewwanii jira jedhamutti bakka lafeen keenya socho'utti buusaan ni jira. Garuu immoo bakka buusaan jiru kana hundatti sochiin lafeewwanii jira jechuun hin danda'amu jechuudha. Fakkeenyaaf buusaan sammuu keenya lafee sammuu keenyaa wal qabsiisee jiru lafeen mataa keenyaa akka inni wal qabatee taa'uu godha jechuudha. Garuu lafeen mataa keenyaa kun hin socho'u jechuudha. Bakka tokkotti wal qabatee taa'a malee hin socho'u. Kanaaf buusaan bakka sanatti ni argama garuu sochii hin taasisu jechuudha. Kanaaf bakka buusaan jiru hunda sochiin jira jechuu hin dandeenyu. Garuu bakka sochii lafeewwanii jirutti buusaan ni jira jechuudha. Asirraa aarraa yoo ilaalle bakka buusaan jiru hundatti sochiin lafee ni jira jedha. Kun sobadha jechuudha. Bakka sochiin lafee jiru hundatti immoo buusaan ni jira jechuudha. Bakka lafeen keenya socho'utti buusaan ni jira jechuudha. Kanaaf kun deebii ta'uu danda'a. Buusaan gonkumaa sochii hin taasisne hin jiru. Kun sobadha. Sochiin mormaa buusaa wal qabsiistudha. Kunis sobadha jechuudha. Kanaaf deebiin baa ta'a jechuudha. Gaaffiin 13ffaan inzaayimiin rajiijii irraa maddu kami jedha. A. Lippeesii. B. Laakteesii. C. Maalteesii. D. Hunduu deebiidha jedha. Inzaayimiin rajiijii irraa maddu jennee kan yeroo darbe sirna bullaa'insa nyaataa irratti ilaallee turre keessaa kamidha jechuudha. Deebiin lippeesiidha jechuudha. Lippeesiin inzaayimii rajiijii irraa maddudha jechuudha. Laakteesiif maalteesiin kan marrimaan qal'aa irraa maddanidha jechuudha. Laakteesiif maalteesiin marrimaan qal'aa irraa maddu. Akkasuma gaaffii 14ffaa yoo ilaallu gosoota buusaa keessaa kallattii tokko qofatti kan socho'u kami? A. Buusaa diriiraa. B. Buusaa wal qabsiistuu. C. Buusaa piivatii. D. Buusaa lafee fuulaa jedha. Asitti maal gaafatamne jechuudha. Gosoota buusaa keessaa kallattii tokko qofatti kan socho'u jechuudha. Kallattii tokko qofatti kan socho'u kamidha jechuudha. Buusaa diriiraa, buusaa wal qabsiistuu, buusaa piivatii, buusaa lafee fuulaa keessaa buusaa wal qabsiistuudha jechuudha. Buusaa wal qabsiistuu kun akka cufaa balbalaatti fudhachuu dandeenya jechuudha. Akka cufaa balbalaatti fudhachuu dandeenya. Gara tokkotti yookiin gara fuulduraatti yookiin gara booddeetti socho'u jechuudha. Kallattii garaagaraadhaan socho'uu hin danda'ani jechuudha. Gara fuulduraatti yookiin gara duubaatti jechuudhaan kallattii tokko qofaadhaan socho'u jechuudha. Fakkeenyaaf bakka isaanitti argaman immoo buusaawwan ciqilee yoo ilaalle akkasuma kan jilbaa fi quba keenyaa yoo ilaalle kallattii tokkoon yookiin gara fuulduraatti yookiin gara booddeetti jechuu danda'u malee kallattii garaagaraadhaan socho'uu hin danda'ani jechuudha. Kanaafiyyuu deebiin buusaa wal qabsiistuu kan jedhu kana ta'a jechuudha. Gaaffiin 15ffaan faayidaa sirna lafee namaa kan ta'e kam jedha. A. Sochii. B. Qaama utubuu. D. Seelota dhiigaa oomishuu. D. Hunduu deebiidha jedha. Asitti faayidaa sirna lafee jennee barnoota keenya yeroo darbee irratti akkuma ilaalle qaamni keenya akka socho'uuf kan gargaaru tokko lafeedha jechuudha. Lafeen sochiif nu gargaara. Akkasuma qaama keenya utubee akka socho'uu dandeenyu kan godhu qaama keenya kan utubu lafeedha jechuudha. Akkasuma seelota dhiigaa bakki seelota dhiigaa itti oomishaman lafee keessattidha jechuudha. Kanaafiyyuu deebiin hunda ta'a jechuudha. Hunduu deebii ta'uu. Gaaffii 16ffaa yoo ilaalle lafeen namaa akka cabuuf sababa kan ta'u kami jedha. A. Osteoporoosisii. B. Cawwee. D. Haphachuu fi qallachuu lafee. D. Balaa tasaa. E. Hunduu deebiidha jedha. Yeroo darbee barnoota keenya irratti akkuma ilaallee turre osteoporoosisii kan jennu maalidha jechuudha. Yookiin cabuu lafee keenyaaf sababa kan ta'uu danda'u maalidha jennee kan barannee turretti osteoporoosisiin isa tokkodha jechuudha. Osteoporoosisiin kun haphachuu fi qallachuu lafeeti jechuudha. Haphachuu fi qallachuun lafee yeroo qaamni lafeen keenya haphatu akkasuma qallatu osteoporoosisii jedhama jechuudha. Osteoporoosisii jenna kana. Kanaaf kun sababa ta'uu danda'a. Akkasuma cawwee yookiin kaansarii yoo ilaalles lafeen keenya akka cabuuf sababa ta'uu danda'u. Haphachuuf qallachuu lafeellee akkasuma cabuuf sababa ta'uu danda'a. Balaan tasaallee sababa ta'uu danda'a. Kanaaf deebiin hunda ta'a jechuudha. Hunda ta'a deebiin. Gaaffiin 17ffaa tartiiba daandii ujummoo soorataa kan ta'e kamii jedha. A. Afaan isofaagasii laagaa garaacha. B. Afaan isofaagasii garaacha tiruu. C.
afaan isofaagasii garaacha marrimmaan qal'aa daa hunduu deebiidha jedha. Egaa akkuma ilaallee turre daandii ujummoo soorataa kan ta'e fakkii kanarraa akka hubachuu dandeenyu jalqaba nyaanni nu nyaannu karaa afaan keenya keessa seena. Afaan keenyaan erga seenee booda karaa kam darba jechuudha isofaagasii jechuudha. Isofaagasii kana fayyadamuudhaan peeristaalsisii geggeessuudhaan gara garaacha keenyaa dhufaa jechuudha. Garaacha keenya keessatti erga bullaa'een booda deebi'ee immoo gara kam deema jechuudha? Gara marrimmaan qal'aa deema jechuudha. Marrimmaan qal'aa keessatti ni daakama. Akkasuma marrimmaan qal'aa irraa immoo gara marrimmaan furdaatti darbaa jechuudha. Kanaafuu deebii gaaffii keenyaaf kan ta'uu danda'u kami? Afaan isofaagasii garaacha marrimmaan qal'aa kan jedhu kun deebii ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu deebiin caadhaa. Gaaffiin 18ffaan ilkaan duubaan dhuma irratti argamu maal jedhama jedha. A daadee, B adaadee, C a'oo, D aafi caa jedha. Fakkii kanarraa akka ilaaluu dandeenyu warri fuuldura jiran kun ilkaan duree jedhamu. Warri ilkaan duree taananii jiran kun immoo qarriffaa jedhamu jechuudha. Qarriffaa taananii kan jiran kun immoo a'oodha. Warri gara dhuma irratti argaman sadan kun immoo daadee jedhamu jechuudha. Kanaaf dhuma irratti kan argamu ilkaan gara duubaan dhuma irratti argamu maalidha jechuudha? Daadeedha jechuudha. Daadee ta'a jechuudha deebiinsaa. Gaaffiin 19ffaan dhangaalee nyaataa keessaa kan bullaa'insa hin barbaanne kami jedha. A albuuda, B vaayitaaminii, C bishaan, D hunduu deebiidha jedha. Bullaa'insa kan hin barbaanne kamidha jechuudha asitti? Bishaanidha jechuudha. Vaayitaaminoonni akkasuma albuudonni ni barbaadu jechuudha bullaa'insa. Bishaan garuu bullaa'insa hin barbaadu jechuudha. Kanaafiyyuu deebiin C ta'a. Dhumarratti dalagaa sirna bullaa'insa nyaataa kan ta'e kami jedha. A nyaata fudhachuu, nyaata bulleessuu, xuraawaa dhabamsiisuu hunduu deebiidha jedha. Dalagaa sirna bullaa'insa nyaataa keessaa nyaata fudhachuu akkasuma nyaata bulleessuun isa tokkodha jechuudha. Akkasuma xuraawaa kan nyaata bullaa'e sanarraa hafeellee alatti baasuuf kan gargaaru tokko sirna bullaa'insa nyaataa kanadha jechuudha. Kanaafiyyuu hunduu deebii ta'uu danda'u jechuudha. Kan har'aa kanuma irratti dhaabnaa. Egaa boqonnaadhaan qoodnee bakka qormaanni ministirii akkasuma moodeelaa bahu boqonnaadhaan qoodnee gara fuulduraatti isiniif hojjennaa. Viidiyoowwan barnootaa duraan hojjetamanii jiran akkasuma ilaaluu ni dandeessu chaanalii kana keessa seenuudhaan. Viidiyoo barnootaa chaanalii kana irratti isiniif yeroo yeroodhaan isiniif gadhiisna. Sabskiraayib gochuun hordofuu hin dagatiin. Akkasuma gara fuulduraatti illee qormaata bifa kanaadhaan boqonnaadhaan qoodnee kan isiniif gadhiisnu ta'a. Kanaafiyyuu akka isin qaqqabuuf sabskiraayib gochuu hin dagatiin. Hiriyoota keessaniif illee qoodaa. Akkasuma chaanalii kana kan isinitti tole yoo ta'e sabskiraayib gochuun akkasuma viidiyoo kana laayik gochuun yaada qabdaniif immoo koomentii gochuun nu hordofaa jennaa. Galatooma.